dhaabbanni kuni tajaajila adda addaa kenna. Inni jalqabaa dargaggoota waggaa 16-21 irratti hojjeta. Leenjii hooggansa dargaggootaaf kenna. Akkaataatti resuumii isaanii barreeffatanii, akkaataatti interviiwutti dhiyaatanii, warra kolleejii deemanii kallattii adda addaatiin gargaarsa barbaadanii wajjiniin tajaajila kennaa jechuudha. Inni lammaffaa deeggarsa maallaqaaf meeshaa kennaa. Kun immoo namoota keessumaa warra biyya jiranii, warra qaama miidhamoo ta'an irrattidha kan inni hojjetu. Isaaniif wiilcharii akka daayiparii gargaarsa namoota adda addaadha dooneeshinii fudhachuudhaan isaaniin biyyatti gargaara. Sadaffaan immoo ijoollee olmaa daa'immaniiti kaasee amma kutaa 12 jiraniif barumsa akka saayinsii, teeknooloojii, injiinaringii, maatii warra jedhaman hundumaa irratti tiitoorii kenna. Inni ittaanu ijoollee hanqina waliin dhalatanii fi ijoollee immoo fayyaa guutuu qaban walumatti waggaa 7 barsiisee isaaniin eebbisiisa. Immoo fookasiinsa ijoollee warra hanqina waliin dhalatanidha. Tireeningiin isaan kan kennamu isaaniifidha. Warri sun garuu akka paartinariitti ta'aniiti isaanii wajjiniin barumsa fudhatu, isaanirraas ekspiriyaansi akka isaan sheer godhanii fi kanaaf isaanii wajjiniin walitti qabee barsiisa jechuudha. Ijoollee hanqina waliin dhalatanii yeroo jennu harka caalaa warra rakkina maalii qabanii irratti fuulleeffatu? Ijoollee autism spectrum qabanidha. Caalaatti kan gara keenya dhufaa jiru. Garuu kallattii hundumaatiin iyyuu hanqina waliin warra dhalatanii wajjin hojjechuudhaaf dhaabbanni kun fedha qaba. Ijoollee kanaaf kallattii hundumaatiin tajaajila kennu keessumaa waggaatti 7 leenjii kennamaa fi leenjiin kun immoo kallattii adda addaatiin kennamaa fi akka isaan baratanii ga'oo ta'anii hojii adda addaa hojjechuu danda'an. Ijoollee immoo fayyaa guutuu dhalatanii wajjiniin immoo akka isaan walii arganii isaanii wajjiniinis ta'anii baratan experience share akka godhan irratti isin hojjeta. Ijoollee kana egaa meentaalii, intellectually akka isaan guddatanii fi gargaarsa garaagaraa godhaa jechuudha. Kana wajjin wal qabatee maatiinoo waan gargaaraman qabu? Eeyyee ijoollee qofa irratti tun taane immoo maatii ijoollee akkasii qabanii gargaara deeggarsa adda addaa goona yeroo tokko fakkeenyaaf maatii ijoollee akkasii qaban manarra deemanii gaafachuu, jajjabeessuu, waaqayyoon kadhachuufiin murteessaa akka ta'e sin amanaa kadhata adda addaatiin, tajaajila adda addaatiin, deeggarsa adda addaatiin. Hawaasa ijoollee Itoophiyaaf Eertiraa ta'an wajjin hojjeta. Muuxannoo jirurraa maatiin ijoollee akkasii gara keessan fidatanii maaltu itti dhaga'ama, maal siniin jedhu? Carraa kan argachuu isaaniitti baay'ee gammadu yeroo dhufanii ijoollee isaaniitu isaan baratanii arganii ijoollee fayyaa guutuu qaban wajjin illee walii galanii gaafa isaanii taphatan maatiin baay'ee gammachuu guddaa qabu. Sababiin isaas ijoollee kana gadi baasanii taphachiisuudhaaf yeroo baay'ee yaalu namoota wajjin wal agarsiisuun isaanitti ulfaata. Yeroo baay'ee attentionii barbaadu akkaataa isaanitti taphatan adda ta'uu danda'a waan baay'ee barbaadu kanaaf haala isaaniif mijatu keessatti argamanii warra kaanii wajjiniin taphachuu danda'uun isaanii akkaataatti ijoollee isaanii gadi baasanii warra kaan duukaa wal agarsiisan sababa argataniif maatiin gammachuu guddaadha. Sanbata fuullee keenyaa kanaa sagantaa tokko qabdu waa'ee isaanaa ibsime. Gaafa September 16 yoo waaqayyo jedhee namoota keessumaa ijoollee warra qaama hir'inaan wajjin dhalatan kana qabanii isaanii wajjin gatii baasanii yeroo isaanii dabarsanii hojjetan isaan keessaatii filatamanii kabajaaf beekamtiin isaaniif kennama guyyaa sanatti. Kana jechuun sagantaa badhaasaa jira jechuudha. Kana duwwaas immoo tuun ta'inii hubannoo uummata keessatti fiduudhaafidha sagantaan kun kan inni hojjetamu. Sababni isaas illee namoonni hubannoo kana hin qabanii dhaabbanni akka kanaallee jira jedhanii kan hin yaadne jiru. Ijoollee isaanii manatti qabanii kan jiran jiru. Kanaaf namoonni baay'een hubannoo kana akka argatanii fi kallattii adda addaatiin namoonni kana baranii akka dhufanii sagantaa kana irratti hirmaatanii ijoollee warra hanqina waliin dhalatan warra qaban duwwaaf illee tuun taane namoonni kaan leeffanii irratti hirmaatanii warra kaanii wajjiniin hojjechuu akka danda'an warra kaan jajjabeessuu akka danda'anii fi gaafa sanaa ijoolleen 7 kan isaan baratanii eebbifaman guyyaa sana waan ta'eef guyyaa giraajuweeshinii isaaniitiif jechuudha.
Kani nuti namoota jajjabeessinu namoonni dhufanii sagantaa kana irratti akka hirmaatanii ijoollee kana yoo jajjabeessan maatii kana yoo jajjabeessanii baay'ee isaaniif galata qabna. Namoonni gaaffii qabanii akkamittiin maatiin iddoo kanatti dhufuu danda'u jedhu qunnamuu barbaadanii weebsaayitiin jira www.tsanat.org. Websaayitii kana keessa galtanii wanta jiru hundumaa aktivitii jiru hundumaa sagantaa jiru hundumaa argachuu dandeessu. Yoommoo gaaffii qabaattanis bilbiluu dandeessu. Bilbillis achumarra jira. Information guutuun imeelii guutuun jira. Odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu. Aadde Marartuu Goobanaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Ulfaadhaas